Saima, jame karati kana si gode. Nana masara video. Tahu dah nama. Selefe. Makan say. United nyo. United mama. Abba mana kecil. Kalau mana ya. Ashama harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa rabbii lafaa feddoo jirtanitti isiniifaa baay'atu akkam turtan akkam saa kana keessan an obboleettiin keessa nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyya viidiyoo gabaabduu jalqabarti argitan kana jechuudha sheerii godhaa dirqama waan jedhamuuf jechuudha maaliif waan akkasii gizee agartan jechuudha namni kamiifiyyuu jechuudha maaliif jennaani waan hin taaneyyuu sheerii gochaa oollaa akkasumallee koomentii jala barreessaa oollaa waan ta'eef mucayyoo kana suura irratti akkuma argitan kana abbaa mana isheetitu akkas godhee biraa deemedhaan halbeedhaan diddiree biraa deemee jedhaa jiranii. Inna maaliif jennaan bara kana keessa dhugaa rabbii eenyutti maxxananii eenyu wajjin akka jiraatan baay'ee tokko nama annoo jedha abbaa manaa keetii jedhanii gaaf gaafatan abbaa manaa kooti jetti inna maaliif jennaani fira fakkaatee isinitti maxxanee ka'ee gaafa isinitti garagaree immoo akka sanatti billaadhaan isin diru jechuudha maaliif kuni bofa ta'uu jechuudha maaliif bofta son beekini isinidda waan ta'eef akka bofaa sanatti nama hedduu jechuudha. Na bara kana keessa eenyuun amananii eenyu wajjin akka jiraatan baay'ee tokko ulfaata. Eenyutus immoo amanamaadha. Namni bara kana eenyuun nama gaariidha. Eenyu wajjinan jireenya koo jalqaba. Eenyu wajjinan jiraadha waan jedhu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kallattii kamiinuu jechuudha. Bakka tokkotti ijoolleen dhiiraa nama badaa yoo ta'ani shamarrantu nama gaarii ta'a. Bakka tokkotti immoo ijoolleen dhiiraa nama nagaa ta'ani shamarran bakka walumaa gala hin beeku garuu faal'aa ta'a wanti kun jechuudha deebi'ee jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kana mucayyoon kuni mana yaalati kan viidiyoo waraabdu kuni gaafattu isheen baay'ee tokko dubbataa yoo hin jirtu badaa jechuudhaan dubbattu. Innaa mucaan kuni akkas godhee ka'ee ishee halbeen diree ka'ee hin badee jechaa jiru akka inni barbaadamee qabamuudha kan jechaa jirani. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata maaliif jennaani amma fe'eesoo ta'e nama tokko haadha manaa kooti jettanii wajjiniin yookaan baay'ee miti guyyaa 2-3 mana tokko keessa bultanii dhiisatii. Hiriyaan guyyaa tokko gaaf tokko maaddii tokkotti wajjin nyaattan iyyuu jechuudha. Garagaranii nama sana waraanuu garagaranii nama sana nyaachuun baay'ee tokko ulfaata. Waaqarrattis ta'ee lafarratti baay'ee tokko waan ulfaatudha jechuudha. Kanaaf amma isinii danda'ame miidiyaa kamiiniyyuu viidiyoon akkasii gaafa isinitti dhufe sheerii godhaa nama sana maaliif jennaani inni ishee miidhee maaf miliqa. Namni nama miidhummoo yoomiyyuu seeranis ta'ee kallattii kamiiniyyuu qixaatii argachuu qaxxaamuu qaba waan ta'eef. Namoota biraatiif immoo yeroo sana fakkeenya barumsa ta'a namni biraa irraa fudhata waan ta'eef yeroo baay'ee kun asii darratti danfa'ee kun akkas godhe garuu kan shamarranii kuni maaliif jennaani hin beeku yeroo hunda jechuudha baay'ee tokko jechuudha guyyaatti waan garaa isin madeessu waan baay'ee nama garaa nama nyaatudha kan hannoo jennu jechuudha dhageenyu jechuudha garuu nuti jechuudha ijoollee shamarranii hammam nama sana yoo jibbine jechuudha amma kana. Nama sana miidhuu asii darratti naquu maal gochuurra biraa sokku filanna. Akkuma argaa jirtan shamarran mee ilaalaa keessattuu jechuudha keenya ijoolleen shamarranii gaafa abbaa mana isaaniitiin wal lolanii itti garagaranii isa miidhuu isa ajjeesuu lubbuu baasuu osoo hin taane in filatu jalaa baqachuu. Maaliif waaqayyoon isan jaalata? Maaliif tarii lolli sun amma qabbanaa'utti amma walitti bu'iinsi sun biyyaansi namni sunis keessa isaatiitti deeffatee maaliif lolli sun akka uumame keessa isaa gaafatee amma inni taragaaga'ee tooniyyuu ofitti deebi'ee namummaa isaatti deebi'utti biraa sokkuuni filannoo isa tokkoffaa yookaas immoo waan gaarii gochuudha jechuudha. Kanaaf namni yoo wal jibbee baqa wal eebbisee haaluma naga'aatiin wal biraa sokkuun baay'ee gaariidha. Malee walitti garagaranii lubbuu wal baasuu billaadhaan harka maaltu sibiila fidatee dubartii irratti. Harka maaltu dubartii irratti jechuudha billaadhaan dubartiitti gaafa deemtanii dhugaan isin jedha obboleewwan kiyya dhiiraa kuni isinii fi tarii hojii seexanaas ta'uu danda'a. Maaliif namni tokko gaafa wal lolu mana keessa fakkeenyaaf jechoota yoo deddeebisan ammuma tokko lama jedhanii
sana keessa beektu maaliif seexanni godhi jedhaan. Mana keessatti gaafa abbaa manaa keessanis haa ta'u nama kamiiniyyuu dhugaan isin jedha yoo wal loltanii jechoota deddeebisuu nama sanatti malsii deddeebisuurraa afaan keessan qabattanii nama sana duraa sokkuu filadhaa yeroodhaaf. Maaliif achi dhaabbattanii atan akkana gaafa waliin jedhan maal ta'u beektanii seexanni immoo waan akkasii godhi jedhaanii waan kanatti akka inni dhaqu isa dirqisiisaa jechuudha. Kanaaf wal biraa sokkuun baay'ee filatamaadha akka kooti jechuudha. Ammootu abbaa manaa fi haadha manaa dhiisatiin namni kamiyyuu wal lolaa walitti bu'aa. Kanaaf gaafa namni walitti bu'u jechoota tirfii jechoota boru deebi'ee nama gaabbisiisu waliin jechuurra akkasuma immoo gara biraatitti nama kakaasee gara lubbuu balleessuutitti nama geessu sana dubbachuurra afaan keessan qabattanii jettanii nama biraa sana sokkuun yoo isinii danda'ame sa'aatii sanatti keessa keessan dhageeffattanii kadhannaa gochuu. Wanti sun hundumtuu akka dura keessan duraa badu manni keessan sun akka nagaa argatu kan kadhannaa caalu waa tokko yoo hin jiru fuula rabbii dhaabbachuu kan caalu hin jiru jechuudha. Kadhannaa gochuu kan caalu tasumayyuu hin jiru. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ijoolleen dhiiraa hammam yoo isinitti wannoodha iyyuu dubartii hin miidhinaa. Maaliif jennaani inni dubartii miidhee tasumayyuu nuuf kalu. Jireenyi isaallee jireenya gaarii hin ta'u hin milkaa'u. Yeroo baay'ee nagarra shamarran keenya hin miidhamu malee ijoollee dhiiraa miidhuudhaaf hin ariifatamu. Jedhanii ta'uyyuu jechuudha jechoota akkas goona jedhanii jechoota sana xumuruudhaaf iyyuu yeroo dheeraa sa'aatii dheeraa ji'a dheeraatti fudhata. Isin garuu ammuma kaatanii ammoo fiddanii gaafa dubartiitti billaa fiddaniitti sakkaatanii maal isinitti fakkaata? Sammuu akkamii qabdan? Ilaalchi keessanuu nama akkamii taataniiti? Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Maaliif jennaanii hin beekani harka maaltu akka billaa fidee dubartiitti isiniif deemu Waaqayyo bichaa naa beeku. Kanaaf obboleewwan kiyya ani ijoollee shamarranii dhaamsilan isiniif qabu. Gaafa abbaa manaa keessanis ta'e nam kamiiniyyuu lola jalqabdanii walitti muufattanii jechoota waliin jechuu jalqabdan jechoota tirfii walitti deddeebisuurraa miila nama san biraa sokkuu filadhaa. Yeroodhaaf nama san biraa sa'aatii tokkoofis haa ta'u guyyaa tokkoofis haa ta'u torbee tokkoofis haa ta'u dura sa'aatii sokkaa. Tari sa'aatii sanatti namni sun maal ta'a keessa sa'aatiitti deebiseet itti yaada waan sana gaafa kubaatti hafe. Maal godhee taranii maafan akkas godhee maal uffanni ishee miidhuu danda'ee dubbiin kunoo jalqaba eessaa ka'ee ka'umsi isaa maal ta'e kana ta'e waan jedhu itti yaadaa atillee gaafa kubaa jirtu sana bagan biraa sokke osoo sa'aatii sana achi jiraadhe yookaan na jeeseraa yookaan na rukuteeraa jettee keessa keetitti deebii argattaa jechuudha. Kanaaf wanti akka sana gahu hin jiru afaan qabatanii jechuudha. Maaliif afaan tolaan afaan tolaa caalaa jedha Oromoon gaaf mammaaku jechuudha. Kanaaf afaan toltanii nama sana yeroodhaaf duraa sokkuun baay'ee barbaachisaadha. Manuma keessatti iyyuu maaliif kifiluma tokko keessatti callistanii kifilii tokko seentanii cufattanii zim yoo jettanii yoo isin jechoota deddeebisuu baattanii waan biraa san caalu jira natti fakkaatu furmaanni jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa kuni ijoollee shamarraniitiif dhaamsini amma dhaame. Isinis immoo tarii ilaalchi keessan kan koo kanaan adda ta'uu qaba. Maaliif namni ilaalchi isaa garaagara waan ta'eef akkas gochuun qabu kanatu irra caala waan jettanii bakka kanatti namoonni yaada babal'aa qabdan yaada waliif qooduu hin dandeessanii. Egaa obboleettiin keenya baga lubbuudhaan baate maaliif osoo akkuma jara kaanii asiidas ta'e baay'ee ulfaataa taari billaan kunis sa'aatii sanatti lubbuu baasuuf godhama garuu immoo Waaqayyo baga ishee oolchee amma kanayyuu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataa walumaa galatti hin beeku wanti nuti miidiyaa kana irratti argaa oollu argaafis dhageettiifis yeroodha yerootti waan gurra namaatiifis ija namaatiifis toluu miti. Egaa walumaa galatti wanti jennu maaltu jirare Waaqayyo nagaa araara haa fidu jechuun furmaata caalaa. Akkasaniin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Kanaaf viidiyoo kana kallattii kaminuu gaafa isinitti dhufe sheerii godhaa. Mucaan kun maaliif ishee miidhee tooniyyuu eessuma dhokachuu hin qabu seerri isa qaxxa'uu qaba. Seeraan qaxxaamuu qaba namni yeroo baay'ee nama miidhu jechuudha. Egaa walumaa galatti turtii gaariin isiniin jedha. Namoonni yaada babal'aa qabdan koomentii jalatti waliif kaa'aa laayik sheer godhaa. Koomentii keessan barreessaa yaada nama tokkorraa kan tokkootu caalaa namni immoo sa'aatii sana walirraa barata waan ta'eef hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha nagaan naaf tura.